Akkam jirtu hordoftoota tiyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Har'a immoo maaksii riifeensa keenya goggogee fi akkasumas miidhamee fi cicciteef kan nu fayyadu kan iddoo isaa ciccitee nu deebisu isiniif fidee dhufeera. Akka jaallattan abdiin qaba. Hanga viidiyoo dhumaa faana turaa isiniin jedha. Maaksii kana hojjechuuf wantoota nu barbaachisu wantoota mana keenya keessatti argannudha. Wantuma salphaadha jechuudha. Asitti wanna nu barbaachisu killeen qaba. Killee tokko jechuudha. Maayoniizii fi olive oiliitu nu barbaachisa jechuudha yookiin zayita zayituuna. Kanneen sadiin olitti fayyadamudha. Maaksii kana hojjannaa jechuudha. Dura killeen kiyyan cabsadha. Killeen tokko isin gaa jechuudha. Akkuma baay'ina mataa keessaniiti. Garuu killeen tokko mataa hundaafuu ni gaa jedhee abdadha. Yoo isin ga'uu baates itti hidhatuu ni dandeessu. Maarakkoo hin qabu inni. Killee tokko hin qaba isiniin jedheera. Maayoniizis maankiyaa isaa 5 hin qaba jechuudha. Maankiyaa guddaa jechuudha. Maankiyaa 5 yookiin akkuma baay'ina mataa keessaniitti gochuu ni dandeessu. Mataan keessan baay'ee yoo ta'e baay'isus ni dandeessu. Xiqqoo ta'es baay'inni mataa keessanii murteessaa jechuudha. Hangisaa jechuudha. Itti aansuun olive oilii maankiyaa 2 godhadha. Kanneen sadii sirriitti wal maksiiseetiniin akkasitti hin dibadhaan jechuudha. Sadiin kanneen sirriitti egaa wal maksiistaniin booda rifeensa keessanii yeroo dhiqatu heddanitti dibattaniitiniin hanga daqiiqaa 30 ofirra teessistanii sanaan booda shaampuudhaan bishaaniin irraa dhiqxuu jechuudha. Maaksiin kun baay'ee tokko bareedaadha. Pirootiiniin kan badhaadheedha. Mataan keenya pirootiiniin barbaada. Warri inqulaalii yookaan killee jechuudha. Riifama. Warri killee hin jaalannes abukaadoo bakkee buufachuu ni dandeessu. Abukaadoonis baay'ee bareedaadha. Mataan keenya akkuma qaamni keenya pirootiinii adda addaa nyaata adda addaa barbaadus mataan keenyas akkasumas wantoota garaagaraa barbaada. Maaksiiwwan garaagaraa torbaaniin yookaan 2 hedduu oolaatiniin maaksiiwwan garaagaraa fayyadamuu qabanna jechuudha rifeensa keenyaaf. Rifeensi keenya akka fayyaa qabeessa nuuf ta'uuf. Akkasitti torbaaniin jijjiiraa torban kana yoo abukaadoon dibadhe ta'e torban kana kan itti aanu kan biraa akkasuma wal keessan godhaan dibadha. Isinis yaalaatii itti fayyadamaadha. Keessattuu abukaadoo rifeensa caccabeef gaariidha. Akkasuma rifeensa miidhameef baay'ee tokko bareedaadha. Abukaadoon xiqqoo keessaa ba'uuf nama rakkisa malee mataa keessaa maaksiidhaan garaagaraa ta'an keessa qophaa baay'ee tokko faayidaa qabanii jechuudha. Akkuma salphaatti ilaalinaadha. Homaa nuuf hin godhu guyyama tokko yaaltanii homaa nuuf hin godhu homaa jijjiiraman qabu hin jedhina. Yeroo itti deddeebitanii jettanii jijjiirama mataa keessanii argitu jechuudha. Akkasitti dibadhaa isiniin jedha. Maayoniiziinis baay'ee tokko bareedaadha rifeensa keenyaaf. Olive oilis akkasumas mataa nuuf dheeressaa nuuf cululiqsaa nuuf bareecha. Akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Biroonni immoo koomentii jalatti naaf barreessitan argeera. Forooforii akkamitti ofirraa balleessinaa warri jettan kanaan itti fayyadameetiniin argee isiniif himuuf dhufeera jechuudha. Achumaani ani mana keessatti narraan banne isiniin sobu shaampoo tokko niqadhe kana shaampoo fi kondiishinara jechuudha. Head and shoulders kan jedhu jechuudha. Asirratti fakkii isaa isiniif mul'isa jechuudha. Isaan dhiqadhee mataa kiyya dhiqadhu hunda isaan fayyadamaa jechuudha. Shaampoo isaatiin dhiqadha. Shaampoo isaa eegad dibadheen booda ittiin dhiqadhee geesse kondiishinarii isaas dibadheetiin daqiiqaa hanga 20 akka taa'eetiin sanii achi ofirraa dhiqa jechuudha. Kana qaata ture erga biyya kana osoo hin dhufiin dura jechuu biyya yoo ture akkas godhaan ture. Garuu biyya kanatti shaaworiin isaa baay'ee waan namatti tolu natti fakkaatu. Qaama keenyaa fi rifeensa keenyas bakkuma tokko waan dhiqannuuf waan tolu natti fakkaatu. Isumaan cal'istanii dhiqattanii isumaan lul'aatuu ni dandeessu. Uummata akka rakkoon hin jiru aga shaaworii keessaa ofitti deeddanii dhaabatan jechuudha. Isinitti waan qorruu danda'uuf akkasitti ani itti fayyadamee hanga amma isiniin jira. Wanni takka furuufurii kan jedhame narra hin jiru. Mul'acha dheerarraa badee isaa shaampoo isaa 2 fi kondiishinarii isaa 2 natti fixee narraa baduuf
yeroo hundaatti niqadha jechuudha akkasitti narraa badee yoo isinis fayyade sitti fayyadamaadha. Nama sagalee kiyyaa fi qufaattu naqabe yoo isin jeeqa ta'e ifama isinin jedha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoolee biraatti ol arginutti nagaan naaf tura.